Nyaata pirootiiniin badhaadhe argachuu fi bu'aalee beelladaa akka salphaatti mana ofitti oomishuu kaayyoo godhatee kan ka'e sagantaan maaddii guutuu magaalaa Finfinnee dabalatee magaalota hedduu irratti bal'inaan irratti hojjetamaa jira. Kaayyoo sagantaa biyyaatti kaayyeeffatame kana fiixaan baasuuf horsiisni beelladaa kan ogeessotaan deeggarame ta'uu qaba. Dr. Takilee Shufarraa fi Dr. Abunuu Andaargeen ogeessota horsiisa beelladaa yoo ta'an misooma damichaaf deeggarsa ogummaa kennuun dabalata bakka horsiisa lukkuu magaalaa Bishooftuutti qabaniin bifa saayinsawaa ta'een cuucii lukkuu horsiisaa jiru. Haalli guddisaa fi soorata cuuciiwwanii bu'aa irraa argamuuf murteessaa ta'uu ogeessonni kun dubbataniiru. ሳይንሳዊ አካሄዱ በጣም መሰረታዊና ሊጣስ የማይገባው ሊዘነጋ የማይገባው መሰረታዊ ጉዳይ ነው። karaa saayinsawaatiin lukkuu horsiisuun waan dagatamuu hin qabneedha. Kun ammoo cuuciiwwan kunneen dhufiinsa isaanii irraa eegalee karaa namtolcheetiin maashiniidhaan yaa'anidha. Jalqabbiin isaanii kun ammoo bifa saayinsawaa ta'een itti fufuu qaba. Asitti talaalliin taasifamee fi erga namoota isaan horsiisan bira deemanii talaalliin addaan cituu hin qabu. Kanaafuu yoo saayinsii isaa hordofan bu'aa gaariis ni argamsiisu. Cuuciin kuni guyyaa tokko kaatee hanga hinqaaquu buustee xumurtutti umurii hamma jiraattutti wantoota barbaachisan waa baay'eetu jiru. Sullaatamuun dirqamadha. Kan lukkuu kana yookiin immoo indaaqoo kana kan indaaqoo gochisiisu wantoota baay'eetu jiru. Fakkeenyaaf kanneen akka kittabaataa yookiin immoo talaallii kanneen nuti jennu hamma umurii jiranitti fudhachuu qabu. Dirqama wanta isheen barbaaddu hundumaa yoo hin guunnuuf ta'e lukkuun kun yookiin cuuciin kun cuuci ta'uu hin dandeessu. Waan isheen barbaaddu namtolcheedha. Warri kun kan hinqaaquudha yookiin immoo kan nyaataaf ta'an duwwaadha kan isaan buusanii san argannee bu'a qabeessa ta'uuf dirqama kan ishee barbaachisu guutuu fi qabna jechuudha. Ogeessonni kun kaayyoo horsiisa beelladootaa Itoophiyaan qabatte milkeessuuf deeggarsa ogummaa fi leenjii dargaggoota damee kanarratti bobba'aniif kennuun deeggarsa taasisaa jiru. የሌማት ትሩፋት እጅግ በጣም የሚበረታታ ጥሩ ኢኒሼቲቭ ነው። Sagantaan maaddii guutuu inisheetiivii gaarii fi jajjabeeffamuu qabudha. Dhaabbanni keenyas karaa adda addaatiin hirmaannaa taasiseera. Leenjii laachuu fi oomishaalee to'achuun bulchiisa magaalichaa waliin hojjenneerra. Hanqina beekumsaa gama horsiisa lukkuutiin jiru guutuun leenjitoonni oomisha qulqullina qabu akka oomishan taasisaa jira. Beekumsa maleeti kan namni hundumtuu horsiisa beelladaa kanarratti bobba'ee kan inni hojjetu. Beekumsa malee wanti hojjetamu immoo fuulduratti wanta nama deemsisu miti. Bu'a qabeessummaa wanta nama godhu miti. Kanarratti hundoofnee rakkoo bal'aatu ture beekumsaan wal qabate. Kanaaf beekumsi kun beekumsa irratti hundaa'anii namni kamiyyuu gara horsiisaatti seenuu qaba waan jedhamu irratti hundoofnee gara leenjii laachuu fi gara ogeessa gorsaatti bobba'anii hojjechaa jirra jechuudha. Jiraataan magaalaa Finfinnee duraan hojii daldalaa xiqqoo irratti bobba'ee ture dargaggoon Nur Ahmad waa'ee horsiisa lukkuu beekumsa saayinsawaa qabaachuu baatus fedhii horsiisa lukkuu irratti bobba'uun jireenya fooyyeffachuu qaba ture. ማንም ሰው ከመሬት ተነስቶ መስራት ይችላል የሚል ሐሳብ ነበረኝ ማለት ነው። Yaanni horsiisa lukkuu eenyuyyuu lafaa ka'ee hojjechuu danda'u jedheen yaadaa ture. Garuu yeroo hiriyoota kiyya mariisisu dirqama leenjii fudhachuun barbaachisaa akka ta'een bare. Kana ta'uu baannaan kisaaraaf saaxilamuun waan jiruuf leenjii kana fudhachuuf fedhii agarsiisee gara leenjitti seene. Dargaggoon kun beekumsa argatee fayyadamuun lukkuulee 900 guyyaatti hanqaaquu 750 ol gabaaf ni dhiyeessa. አሁን አምስተኛ ወራችን ይዘናል። Erga hojii kana jalqabee ji'a shanaffaa ga'eera. Garuu hanqaaquu gabaatti dhiyeessuu eegalee ji'a sadaffaadha. Lukkuuwwan jiran keessaa dhibbeentaa 85 ol hanqaaquu buusaa jiru. Kana jechuun lukkuuwwan 900 jiran keessaa 750 guyyaa guyyaatti hanqaaquu buusaa jiru jechuudha. Jiraataan magaalattii horsiisa lukkuu irratti bobba'ee kan biraa dargaggoo Teedros Baqqalee maatiin isaa erga hojii qonnaa magaalaatti bobba'anii kan bubbulee haa ta'u malee ogeessotaan deeggaramuu dhiisuu isaaniitiin firii gaarii osoo hin argamsiisin turaniiru. ያው የዶሮ ስራ በጣም ጥንቃቄ የሚፈልግ ስራ ነው። Hojiin horsiisa lukkuu hojii of eeggannoo cimaa barbaadudha. Sheediin ni barbaachisa. Yaaliinis ni barbaachisaani. Anis hiriyoonni koos leenjii gahaa fudhanneerra. Kanaanis ofii galii argachuurra darbee namoota na biratti qacaramaniif carraa hojii uumeera. Dargaggoonni dhuunfaa fi waldaan gurmaa'uun ji'a onkololeessaa bara 2015 irraa eegalee sagantaa maaddii guutuu irratti bobba'uun jireenya ofii jijjiiruu irra darbanii namoota hedduuf carraa hojii uumaa jiru.